Hooggantoonnii fi hojjettoonni baankii daldalaa Itoophiyaa diistiriiktii Adaamaa duula ashaaraa magariisaa guyyaa tokkoon biqiltuu 10,000 dhaaban. Duulli dhaabbii biqiltuu kun magaalaa Adaamaa aanaa Hangaatutti kan argamu paarkii Didibbisaatti gaggeeffame. Baankii daldalaa Itoophiyaatti daayiriktarri diistiriiktii Adaamaa obbo Dirribaa Makonnin baankichi hojii idilee isaa itti gaafatamummaa guutuun bahatuun cinaatti ashaaraa magariisaa akka biyyaatti qabame dhugoomsa suuf waggaan hirmaataa jiraachuu himan. Hojiilee idileen alatti baankiin keenya tajaajila hawaasummaa keessumaa ashaaraa magariisa adda jalqabe haala ho'aadhaan hirmaachaa jira. Akka baankii keenyaatti baajata guddaa ramaduun hirmaataa kan jiru. Baranas marsaa 8ffaaf hirmaachuun biqiltuu gosa adda addaa 10,000 ol dhaabuu ibsaniiru. Akka baankii daldala Itoophiyaa Adaamaa diistiriiktiitti marsaalee 8 irratti hirmaanneerra. Bara kana immoo halkan tokkotti biqiltuu miliyoona 800 dhaabuu kan jedhu kan mootummaan keenya kaa'e fudhachuudhaan nutis akka baankii daldala Itoophiyaa Adaamaa diistiriiktii fi riijinii bahaatti guyyaa irraa hojjettoota keenyaa fi manaajimentoota hunda baasuudhaan biqiltuu 10,000 ol bakka kanatti paarkii Dibibbisaa kanatti dhaabneerra. Biqiloota dhaabuu qofti galma miti kan jedhan obbo Dirribaan faayidaa barbaadamurra oolchuuf eegumsa biqilootaa irratti hordoffii fi kunuunsi itti fufiinsaan ni taasifama jedhan. Hirmaattonni dhaabbii biqiltuu kanaa yaada Adaamaa Biroodkaasting Sarvisiif kennaniin guyyaa seena qabeessa kanarratti argamanii ashaaraa mataa isaanii kaa'utti gammaduu himaniin firii barbaadamuuf qaqqabsiisuuf kunuunsa walirraan cinne akka taasisan dubbatan. Kan baranammoo adda godhummoo noon tara yoo jiniin dhufeetoo dhaabaa jira. Dhaloonni dhufummoo kan ammoo fudhateetoo akka deemu agarsiisa mul'ata akka ta'uuf hingaa ishee qabee dhufeetoo biqiltuu baay'ee waliin dhaabnee jirra. Dhaabuu qofa oduun ta'in itti fufinsaanis akka kunuunsineetoo fuulduratti guddina keessaa akka onnoo ta'u kana hojjechuun irra jira. Biqiltuu dhaabuudhaan hundinuyyuu miiraan hamileedhaan kakka'eetiin biqiltuu dhaabaatiin hin turre jechuudha. Kanaaf biqiltuun akka ilma keenyaatti akka daa'ima keenyaatti daa'imni immoo kunuunsa barbaachisaa guddisa barbaachisaa ilaaluu barbaachisa jechuudha. Kanaaf dhaabuun qofti gahaa miti gaafa dhaabne biraa deemuu osoo hin taane kunuunsuu hordofuu ilaaluu to'achuun dirqama ta'a jechuudha. Baankiin daldala Itoophiyaa dhaabee deemuu qofaa osoo hin ta'in hojii kanaan hojjetan istiraatejikaalii bakkuma iddoo dadhaabne kanatti rimaarkii goonee deemna. Ijoolleen kan hojjetanii jiru paartinariin keenya irra dhufaniitoo ilaaluu hin kunuunsu. Hooggansii fi hojjettoonni baankichaa biqiltuu dhaabuun cinaatti fayyaa isaanii eeguuf sosochii qaamaa maas ispoortii gaggeessaniiru.